Kun nama oduu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin. Manni murtii olaanaan magaalaa Aksuumii barattoonni durbaa akka hijaaba keewwatanii barumsa isaanii hordofan murteessee jira. Murtoon mana murtii kun manoottan barumsaa magaalaa Aksuum keessa jiranii 4 keessa kan barachaa turanii barattoonni durbaa 159 ta'anii hijaaba keewwatanii akka mana barumsaa hin seenne taasisamuudhaan waldhabdee uumame kan hiikuudha jedhameera. Kutaa Kaalifoorniyaa isa gidduu kana balaa abiddaatiin miidhame keessa kan mana daldalaa qabanu adde Tawaabechi Farrade manni daldalaa isaanii naannoo sanatti manoottan balaa abiddaa sanarraa 18 keessaa tokko ta'uus balaa jiraattota naannoo sanaa irra ga'een gadduu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Dhumarrattis galmee seenaa keessaa Amajjii 16 bara 1979 waggaa 40 har'aa Sheekh Mohammed Reza Pahlaavii fi haati warraa isaanii Faaraan warraaqsa Iraaniin walqabatee biyya isaanii gallakkisanii bahuudhaaf guyyaa bakka buufata xiyyaaraatti argamanidha. Bu'iin sochii warraaqsa bara 1979 embaasii Yuunaayitid Isteetsi dhuunfachuufi waldhabdee Iraanii fi Yuunaayitid Isteetsi gidduutti amma ammaatti itti fufee jiruuf sababa kan ta'edha.